Falmaan sabichaa woboon zoonii cufatti tarkaanfii diina irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Itti fufiinsa bobbaa irbuu shinnigaan waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa guutuu keessatti tarkaanfii fudhachuu itti fufuun woboon zoonii Arsadee aanaa Fantaallee keessatti waraana faashistii PP adabe. Haaluma kanaan gaafa Hagayya 16 2024 Baashaggar aanaa Fantaallee ganda ilaalaa iddoo addaa Gooroo Funyaan Boolloo jedhamtutti gootichi abdii sabaa woboon zoonii Arsadee tarkaanfii hadhaawaa waraana Impaayera Itoophiyaa sakattaaf bobbaate irratti fudhachuun baarudaan macheessee du'aaf madoon adabuun gargar bittinneessee dudduubatti dachaasee jiraachuun barameera. Lolli bilisummaa sabichaaf woboon taasifamuu cimee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof. Godin Bawallaggaa Nasibu Siree loltoonni Impaayera Itoophiyaa ilmaan Oromoo lamrasaa ajjeesuun dhaga'ame. Jaalirbu dhugaa waan qindeeffatti qaba. Du'a ilma namaa hanga du'a bineensaatti kan hin ilaalle waraanni faashistii PP guutuu Oromiyaatti gocha gara jabinaatti ilmaama hin qabne uummata Oromoo irratti raawwachuu itti fufanii jiraachuun ni beekama. Bifuma kanaan godina Baha Wallaggaa Nasibu Sireetti ilmaan Oromoo lama waraana bilchiginnaatiin haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuun beekamee jira. Aanichatti bulchiinsa magaalaa Lalistuu Baqqoo ganda duwwaa tokkotti gaafa Hagayya 14 2024 nama maqaan isaa Dr. Laggasee jedhamuu fi namni kan biroon ammaaf maqaan adda hin bahin jiru innis ogeessuma fayyaa kan ta'e halkan sa'a 7tti waraanni PP mana jireenyaa isaan waliin jiran keessatti haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii jiraachuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen jedhanitti Dr. Laggaseen mana qorichaa dhuunfaa kan qabuu fi namni isa waliin ajjeefame ammoo isuma biraa qacaramee kan hojjetu akka ta'ee fi loltootni sirnichaa ajjeechaa erga irratti raawwataniin booda qorichaa fi meeshaalee garaagaraa saamanii deemuus dubbatu. Godin Bunnoo Beddellee Aanaa Cawwaqaa kaabinoonni walii isaanii walidhaa jiraachuun dhaga'ame. Jaaleeraan gameessa bal'inni isaa akka ta'an isiniif dhiyeessi. Kaabinoonni bilchiginnaa akkuma ilmaan Oromoo irratti yakkoota gara jabinaa adda addaa raawwachuun hiraarsaa oolan walii isaaniitiin illee walirratti duuluun wal dararuun akka sareetti wal nyaachaa kan jiran ta'uun beekameera. Haaluma kanaan godina Bunnoo Beddellee Aanaa Cawwaqaatti kaabinoonni PP faayidaa dhuunfaa irratti wal dhabuun maqaa siyaasaa da'oo godhachuun walii isaanii walidhaa jiraachuun ifoomee jira. Kaabinoonni PP ilmaan hiyyeessaa saamanii boosisuun jiiphii isaanii kan furdifatan yoo ta'u Aanaa Cawwaqaatti kantiibaan magaalaa Coqorsaa namni maqaan isaa Aliyyii Abdallaa jedhamu saamicha hawaasa irratti geggeessaa tureen dogdoqqee sadii bitachuun qarshii hedduun ammoo dabtara qusannoo isaarraa waan argameef qabamee hidhaatti darbatamuu isaa jiraattonni magaalichaa eeran. Akka jiraattonni jedhanitti namni Aliyyii jedhamu kun uummata irraa sababoota adda addaa itti dha'uun maallaqa hangi isaa hin beekamne kaabinootuma waliin saamaa akka ture himuun innis waan saame kana fakkaatota isaaf waaqoodoo irratti anatu caalmaa fudhataa irratti waan wal dhabaniif akka hidhan dubbatu. Itti dabaluun akka magaalichaatti uummata irraa maqaa bu'uuraalee misoomaa isiniif galchina jedhuun yeroo irraa gara yerootti saamaa turuun hangammaatti wanti uummataaf hojjetame akka hin jirre addeessaniiru. Godin Bashaggar Aanaa Dugdaa loltoonni faashistii PP gubaatii manneenii saamichaa fi uummata irra raawwachaa jiraachuu cimsanitti fufan. Jaalimoona Fayyisaa bal'inni isaa akka ta'an isiniif dhiyeessi. Lolaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu waan hin dandeenyeef murni bilchiginnaa abdii kutannaa irraan kan ka'e hawaasa nagaa dararuutti fuula isaa deeffachuun akkuma qondaalli bilchiginnaa Fiqaaduu Tasammaa qurxummii balleessuuf dura galaana gogsuu qabna jedhe uummanni Oromoo har'a gaagama ulfaataa qeessaa irratti argaa jira. Haaluma kanaan godina Baashaggar Aanaa Dugdaa bakkeewwan adda addaatti waraanni goolessaa PP hawaasa nagaa saamuu hidhuu akkasumas qeefii qabeenyaa jalaa mancaasuu itti fufee jira. Ganda Koyyee Jajjabaa jedhamutti guyyaa kaleessaa Hagayya 17 2024 nama maqaan isaa Nagaashuu Awwaal jedhamu sababa tokko malee loltoonni faashistii PP mana jireenyaa isaa qabeenya guutuu waliin jalaa gubanii loon jaammoo jalaa uffatanii deemuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ganduma kanarraa kamisa darbe nama maqaan isaa Qumbii Guddataa jedhamu ji'a darbe keessa mana hidhaarraa qarshii 40,000 kanfalee kan gallakkifame ammas irra deebiinidhanii jiraachuu maddeen itti dabaluun heeraniiru. Waraanni goolessituu PP godin Qeellam Wallaggaa Aanaa Yamaloo Golli Tabbootii warraa 80 ol dirqamsiisuun milishaa gochaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalurgufa diina bal'inni isaa akka ta'an isiniif dhiyeessa. Impaayera bututtuu jiguuf geesse suphuuf kan dhama'u gareen nama nyaataan bilchiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessaa uummata nagaa dirqamsiisuun gara mooraa leenjii waraanaatti guuraa jiraachuun irra deddeebiin kan mul'atudha. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa Hagayya 16 barqubla
2024 waraanni fi kaadiroonni PP godina Qeellam Wallaggaa aanaa Yaamaloogii walal ganda Akkuukuu jedhamutti abbootii warraa namoota 80 ol dirqamaa walitti qabuudhaan milishaa taasisuuf jecha gara magaalaa Tajjoo jedhamutti geessuu maddeen keenya himan. Akka maddeen keenya himanitti namoonni dirqamaan milishaa taasifamuuf qabaman kunneen baay'een isaanii abbootii maatii fi wayita ammaa dhiira kan ta'e martuu ba'ee galuuf iyyuu yaaddoo hamaa keessa jiraachuu jiraattonni gandichaa ONM itti himanii jiru. Garuu tuqeen biyya laraa arganne yoo dabar Suudaan roobcima roobaa jirkees weerar koleeraa labsiti. Jaalmoo isa babal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Ministeerri Fayyaa Sudaan sanbata kaleessaa biyya waraanaan miidhamte kana keessatti rooba cimaa torban hedduuf roobeen booda weerara koleeraa labsuun isaanii viidiyoo ministeerri isaanii gadhiise ni mul'isa. Haalli qilleensaa fi bishaan dhugaatii faalamee waan tureef weerara koleeraa labsaa jirra jechuun Hayitaam Ibraahim viidiyoo kanaan dubbataniiru. Murteen kun kan fudhatame aangawoota bulchiinsa Kasalaa dhaabbilee mootummoota gamtoomanii fi ogeeyyii waliin ta'uun erga laaboraatooriin fayyaa hawaasa vaayirasii koleeraa argateen boodaa jedhan. Biyyi kaaba Afrikaa kun eebila bara 2023 irraa eegalee waraana Sudaan kan dhugaa bulchaa biyyattii Abdul Fattah al-Burhaan jala jiruu fi humna deeggarsaa ariifataa kan itti aanaa isaa duraanii Mohaammed Hamdaan Dagaloon durfamu gidduutti waraana ka'een jeeqamaa jirti. Waldhabdeen kun rakkoo namoomaa addunyaa irratti isa hamaa ta'e keessaa tokko kan kaase yoo ta'u namoonni miliyoona 25 ol walakkaa uummaticha beela cimaa mudateera jechuun TRT Afrikaan gabaaseera. Egaa mee sababa maaliitii fi hawaasni kuni fi qabeenyaa isaa irratti kan saamamaa ajjeefamaa hidhamaa gudeedamaa fi sarbamni mirga namoomaa irratti raawwachaa jiru. Maal gootan jechuun kan waraanni kun irratti bobba'anii dhiibbaa akkanaa irratti gochaa jiraniif immoo? Isin shaneedha. Isin kun akkana kuni maali? Koota akkana amma Abdallah Mutagaati zaati kootu waraana ta'e yaani aboon maatiidhaan guddisaa. Maatii abbaan kiyya xiqqeenyaan irraa du'eetiin maatii nama afuriin barsiisee guddise. Ammaan tana maatii kiyya maatii nama 5 qaba. Anaa fi haadha manaatti wajjin nama 7 akkamitti kana hin danda'u. Akkana jee gaafuma tana dhiyeessee barinni shaneedha. Hanqasuma janii jiraatuma nagaati bakka hawaasuma nagaati kan kana ta'aa jiru. Namni waan kana dalagaa jiru obbo Taayiraaji abbaa raddaati. Dura bu'ee namummaan kana qabdan biran kutina ajjeesaa jaamikatti waggaa 25 nafru amute nama jaamu. Guyyaa deengaddaa achi aantu hulaa dura hadhaabbatu rasaasatti lakkaa'anii achumatti osuma abbaan isaa mana keessa jiru abbaan isaa du'a akkatti gabbee fudhatu dhabe. Ganda lagaati saffeesuu fi ganda lagaati raddaa yaadani. Egaa namoonni kun dhugumaan immoo akkuma isaan jedhani miseensa waraana bilisummaa Oromooti moo uummata isaan namootni rakkoon kun irratti raawwachaa jiran kunneen? Uummata malee waan takka waa'ee kanaa keessa namnummaa waa'ee kanaatu yaaduu hin jiru. Namni waa'ee kanaa qabuu hin jiru. Waan takka hawaasa nagaa kanuma qotatee bobbee nagaa hanga malee waan takka illee hin qaban. Egaa sirni bilchiginnaa yeroo aangootti dhufe baroota jijjiiramaa jecha yeroo faarsaa ture eegalee hanga har'aatti kallattii tokkoon bifa fakkeessoo jechuun olola miidiyaa manneen hawaasaa ijaarsisee sobee miidiyaadhaan gadi baasa. Kallattii tokkoon immoo hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhee mana maatii qabsaa'otaa fi mana jiraattotaa gandoota baadiyyaa adda addaa keessa deemuun jalaa gubaa jira. Mee egaa sirni kun dhugumaan fakkeessii hojjetaa jira moo dhuguma uummata Oromoof qabsaa? Egaa bilchiginnaan haala kanaan uummata Oromoo bakka bu'uu ni danda'a? Maal jetta kanarratti? Ani maga akka mataa kiyyaatti akkaatummaan itti jireenyummaanuu bakka akkamii rabbiin kun maali akka uummanni godhuudhaaf deemaa yaadni maan tana namni akkatti ol deebi'ee nyaata godhatu dhabee akka itti bakka boshoka hoyiruu fi keessa jirutti akka inni itti nyaatee dhugu dhabee midhaan namaa kana osoo amna zaata akka deemanii rasaasa lafarra baa deemanii namni maan tana maataatiin adda facee maatiin tijjanii jirtii dhiiroo rasaasa achi keessa deemooni jirtii jee namni maan tana darraa guddaarra jira kana go'uudha jira malee waan biraa takka illee hin qabu. Egaa uummatni Oromoo golee Oromiyaa guutuu keessaatii afaan qawwee jala jiru kun afaan gabroonfataa kana keessaa bee mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiise dachee isaarra nagaan akka jiraatuufoo tokkummaan Oromoo haala akkamiin cimuu qaba? Oromoo irraa maaltu eegama akka keetti? Amma fallummaan tokko falluma qaama
kanaa'u kanaafiisanii waan takka waan irraa beekanii qabanii waan irraa arginuu hin qabnuu nuti akkaatummaan itti jiraannee ollee nu bari'ee'uu dhabnee kan argame dhiiroo kamiitu edda boru kamiitu har'a kamiitu horii kamii kala horii kanaa fuudhamu akkaataan namni itti bobba'ee amna sa'aa takkaa daqiiqaa 30 walitti achi deemee walitti asiin deebi'uu sin jirtu haadhaa fi ilmoon adda faca'anii abbaa fi ilmoon addaan ba'anii horiin kan dhale haadhaa fi ilmoon addaan ba'anii walii oo'anii horiin rimiyaa mana keessatti ni gubabaa guyyaa kaleessa mana Abdallaa amma dargaa kajaamu kana kaleessi himu kana mitiyyoo isaatii fi mitiyyoo uttoo argaha mana keessatti ol darbanii erga ibiddatti cabsiisanii biitti guutuun baatee ilmaan kanaa gubata jettee itti iyyanii hulaarraa balfiisan rasaasaan nu dhahaa malee akka mijjanii hulaa cabsanii keessaa baasanii erga ibiddatti cabsiisanii ijoollee siinilleen irra gubate keessaa baasan. Egaa barnaa egaa rakkoo fi dararraa amtuu keessa jiruutii fi dhaamsa yookiis immoo ergaa yoo qabaatte asumaan carraasiif kenna. Amma gaa wanti ergaan hin qabullee qabiraan qabu akkana waan jiru rakkoo miidhaa kana qabnaa miidhaan kun akkamitti furmaataa isin har'aanni biyyoolessaa akkanan nu dhagaadhaa ummanni bal'aan nu dhagaadhaa du'aa nu godhaadhaa bakka jirtanii rabbiin isin gargaaru rabbiin irraadhaa gujaadhaa du'aa nu godhaadhaa ummata kanaatitu ummata hawaasa nagaa kanaatu akkana karaarra du'aa karaarratti dhabamaa waan kanaafu isin ummanni bal'aan nu dhagaadhaa kanaafu immoo jajjabaannee nuti haqa ofiitii fi mirga ofii falmachuudhaan ajaan akka mataa kiyyatti kana booda jireenya kanaa achitti hin jiru namni dhaabbatee du'aa taa'ee du'aa mana rafee jaan. Egaa Oromticha baa Oromiyaa godina lixaa argee aanaa ciroo irraa rakkoo hawaasni Oromoo waraana murna faashistii PPT'n keessa jiru hundumaa ilaalchisuudhaanii sagalee hawaasaa taatee yaada kee karaa toora arraata biyyoolessa Oromiyaa dhiyaattee waan nuuf qooddeef maqaa dhaggeeffattoota hordoftoota akkasumallee ajaa'ibsiifattoota qabsoo bilisummaa Oromootiin guddoo galatoomii ulfaadhu siin jenna. Ulfaadha isinillee galatooma. Egaa isinis hordoftootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya egaa sagantaa kanaa fi kanneen kana fakkaatan yeroo biraa aga qabannee walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jennaa oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo.